addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irratti dhimmi hawaasa mariisisuu pilaanichaaf qophaa'e irratti warra hirmaatanis dhimmi hawaasa mariisisuu xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhaniiru. Gabaasa dabalataatiif Yihuun Ingidaa. Wajjirri piroojeektii pilaanii misoomaa qindaa'aa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee pilaanii qophaa'e irratti hubannoo uumuun akkaataa hojiitti hiikuun danda'amu irratti gaazexeessitootaaf Adaamaatti leenjistootaa kenneera. Hirmaattonni leenjichaas barbaachisummaa pilaanichaa dhimmoota akka hanqinaatti ka'anii fi hawaasa naannoon wal qabatan bal'inaan kaasuun irratti mari'ataniiru. Keessumaa qophii pilaanicharraa kaasuun hawaasni irratti mari'achuu dhabuun dhimma akka hanqina ijootti ka'edha. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee waa'ee magaalotaa miti gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩን ነው ይዞ ማደግ ያለበት። የኢፌድሪ ሕገ መንግስት ላይ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የልማት ስትራቴጂና ፖሊሲ የሚቀረጸው በህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው የሚለው። Heerri mootummaa keewwanni 89 ifatti kakaa'utti karoorrii fi imaammanni misoomaa hirmaannaa hawaasaatiin bocama. Pilaanii kana irratti kummaaf dagatamee waan hunda erga xumurreen booda gara hawaasaatti kan finnu. Dhimmi kun rakkoo hin ta'u. Adeemsa waggoota lamaan darbaniif qophii pilaanichaa irratti gochaa turre hoo hin gufachiisu? ወደ ተግባራዊነቱ እየሄድን ያለን ከሆነ ለምሳሌ የኦሮሚያ ልዩ ዞን በኦሮሚያ ክልል ስር ነው ያለው። Pilaanii kana hojiirra oolchuuf deemaa jirra taanaan godinni addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee qaama naannoo Oromiyaa waan taateef qaamni naannicha keessatti aangoo olaanaa qabu caffeen dhimmicha irratti mari'atee murtoo utuu hin kennin pilaanicha hojiirra oolchuun mootummaan federaalaa aangoo naannolee waan dhiibe fakkaata. Dura miseensonni caffee irratti mari'atanii waliigaltee ragaamuu qaba. Wanta manuti asitti irratti haasa'aa jirru dhimma uummata Oromooti. dhimma ummata irratti haasa'aa jirra. Kanaafi abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru. Abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdanii dubbii tana dura. Kun ansinii hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Kanaafi naannoon Oromiyaa wanti inni keessatti hirmaachaatti jiru beekamuu qaba.